yoo lubbuudhaan turree ganaa waan baay'ee argina miidiyaa kanarratti jechuudha jara keenya. Namni erga dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko yoo erga mana tokkotti galanii sanuu mucaan dhalateera. Mucaanuu dhalateera. Maal walitti sinennaan nun hiriyaadhaa jedhan. Gaaddeenyaa moochinanii jedhan. Gaaddeenya hiriyaa jaalalleewwan jechuudha jedhan. Ani immoo garrimna jedhe silaa mucaan dhalateera. Mucaan dhalate sunis dubbiidha qo'aasinitti. Isheen immoo maayetti ani sarara adda bowwaan hin barbaanneefini summa faanatti fufee jiraachuu barbaadeni mucaa ulfatee jette. Inni immoo mucaan kan koomitii jedha. Tokko maayedha. Ani sillee duran fuudhuu kan biraa fuudhee kee jiraadhee kee achi hiikeen si fuudhaa jedhe. Maani taarikiin akkasii? Woo lubbuun nu dheeratte ganaa waan meeqa argina. Ani garuu mucattiin nagarramteetti. Durumayyuu qorumsatti fiddeetu isa qoruudhaaf jetteetu qorumsa ishii sanaa akka inni ishee jaallatu ilaaluuf jetteetu dura qorte. Yoo qorte ilaaltu garuu inni ammanatti ishee hin jaallatu, ammanatti ishee hin barbaadu. Maa hin nahuufi. Osoodhuma kana beektu waa isheen goote tokko tokkoon sinitti. Ammas immoo mana tokko keessa jiru ammas jarri kun mana tokko keessa jiru garuu maanni walii galuu dadhabanii jennaan gara miidiyaa dhufan. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u hunduma keessaniif nagaa irraa afaan haa baay'atu. Egaa ani iddoo ta'ee waan ta'e isinii barbaadeen isinii fida keessatti warra dubaraa isin immoo laayikii gochuu qabdu. Ela irraa barattu jedhee isinii fida anuna dhibeera wantichi dubartoonni shamarran jechuudha. Dhiira tokko ofii keetii qortee maal jettee faana jiraachuun qaba dirqamaan itti mucaas jeesse maal jettee dhiira tokko kan kee godhachuu hin dandeessu. Jireenya kee wanti goota jireenya kee balleessita. Baqa jireenyi kee miserabilii ta'a seera dhabachuudha. Ofuma kee of jeeqxa. Na akkam seetan jarri kuni dura sababa hojiitti wal barreedhan. Bakka hojiitti wal baranii normaalima wal baranii isa booda gara Finfinnee dhufee namni kuni isheenis gara Finfinnee dhuftee wal barani. Amma immoo argaasitti wal arganii immoo seerumaa wal baranii wal gaafatanii gara fuulduraatti wal faana jiraanadhanii wal quunnamtii jalqaban. Dhageessanii wal quunnamtii jalqabanii booda wal quunnamtii jechuun bakka waluma faana jiraatan. Inni hin deema inni yeroodhaaf dhufee isheen garuu hojiidhaaf achas dhufteetti. Yeroodhaaf achas dhufeenni hojii torbee lamaa wayii jedhe finnaannan deebi'ee achitti jedhe iddoo dhufe. Amma sanatti wal faana haasa'anii wal quunnamtii godhaniiru. Isa booda iddoo hojii isaatti ennaan ni deebi'u bilbiltee fi maayetti an ulfan ta'ee jette. Ulfa miti bara maaliif ennaan hiriyaashii faana mari'atteetu mee namni kun sirriitti si jaallatamoo si hin jaallatu. Namni kun si jaallatamoo si hin jaallatu dhuguma gara fuulduraatti moo si barbaadamoo hin barbaadu isa jedhanii nama qoran dhiira qoran hin jiru sobanii waan ta'eef hiriyaa ofiifaatti erganii qoran hin jiru. Isinuu qoraa oltu bara waan akkasii isaa qoruudhaaf jettee ulfan ta'ee itti tolfan taa'ii. Jennaan akkamitti ennaan bakkaan ulfan ta'een jira maalati qoricha fudhannee qoricha fayyadamteetti immoo jedhu fi masaa faaniin haasaa hin beekanii ulfa ta'ee jira jetteen. Jennaan ulfa sana baasii jedhe. Argitanii ulfa sana baasii jedhe. Akkamitti jettee baay'ee tokko akka nama aareetti boo'ee qormaata waan ta'e qoraarti waan ta'eefi akkas jetteeni boosee isa booda yeroo biraa immoo boosee dallantee dhiiste jechuudha. Isa booda mootuma haasa'anii dawwaltee fi yeroo darbe akkoo si qoruufidha malee ulfa miti ani si qoruuf si ilaaluu fi hammam akkana jaallattuuf hammam akkana barbaaddu ilaaluu fi jetteen. Jennaan yeroo sanni baay'ee tokko aaree bakka baay'ee aaree hin shakke asis hin jiru waan ta'eef hin shakkee. Booda asuma akkas jedhanii immoo araaramanii walitti deebi'anii immoo amma maasuma dhugumaa ulfoofte. Isuma dhugumaa kana yeroo ulfooftu immoo ulfi kun kan koomiteedha. Yeroo ulfummaa ishii argu
ulfikuun kan koomitii jechuudhaan altiraasaawundii meeqa deemanii guyyaa meeqa darbedhanii maalii meeqa darbedhanii annan shakka jedhee bakka waan baay'ee haasa'achuudha. Inni akka waan ishee barbaadu tokko irraa hin calaqqisu. Isheedhaan immoo maal jedhe gaazexeenyicheen innaa gaafatu silaa ati jalqabayyuu qortee ilaalteetta. Akka inni kan kee ta'uu yookaan si jaallatu ilaaluun miti kanatti qortee innaan eenii jette. Ishi lammatammoo maaliif ulfataa tireeyyuu? Itoo gaa'ilummaan keessan hin mirkanaa'in osoo sin fuudhiini namni kun hankeessoon ta'in maaliif ulfataa tennaan ani isarraa adda ba'uu hin barbaadu, isa dhabee jiraachuus hin barbaadu. Bakka inni eessayyuu akka deemu kan eenyuu akka ta'u bakka hankoo bichaa bakka isarraa adda ba'uu waan hin barbaanneef ulfan ta'e amma immoo ofii makooyyuu jette. Inni akkas ofirraa dhiibaa isheen immoo dirqamaan isa dhabee hin jiraadhu isaaf jedheen hundarraa bahee isaaf jedheen achas dhufee isaaf jedheen madirishinoo ta'ee jettee amma asuma akkana wal naannisaniituma altiraasaawundii achii asii geessaniitu mucaan kun kan kootiin jedhin inni tun amanii yeroon isaa dhumee mucaa deesse. Ammas maalidha mucaan kun ji'a 8 fi guyyaa 20tti dhalattee durbadha. Ji'a 8 fi inna lakkaa'u jedhe. Ji'a 8tiif guyyaa 20 dhalattee. Kuni baay'ee na shakkisiise sammuu koo jeeqee. Kanaafuu jedhanii DNA marammarsiisuudhaaf gara miidiyaa dhufan. DNA marammarsiisuudhaaf jechuudha. Garuu mana tokko keessa jiru. Inni mucaan kan koomitiidha. Mee jarri kun jireenyi isaanii akkami? Mucaa kan koomiti jedhu baattee mana keessa teessee mana tokko keessa taa'u akkam jireenyi sun? Mucaan kun ammoo gara fuulduraatti marammaramtee ilaalamtee kan saa yoo taate jireenyi isaanii akkam ta'a? Inni durumaa kaaseeyyuu fedhii irraa hin qabu. Waan ta'eef fedhiin qabu diilallaa isheen garuu muuxannoo itti maxxantee haftee. Amma jireenya akkasii namaa taa'atanii dubartii silaa dhiiratu dubartiitti akka nama maxxanuu qaba ture akka seeraatti. Dhiiratu dubartii ishee kana dhabuun qabodhee kirrrr jedhee ishee qabachuu qaba. Osoo qabatee sarraa bareeda soo akkan mucaccitteedhes kan dhiiraa hin bareedu kan dubartii garuu hin bareedu. Dhiira jechuudha. Dhiirri atitti mararamteef miti. Atitti duuteefis miti. Ati isa barbaaddeefis miti. Ati isa gatii kaffalteefis miti. Meeqaan keessantu gatii kaffalee kan saraaramti. Meeqaan keessantu du'ee namummaa isaayyuu jijjiire biyyatti jijjiire. Meeqaan keessantu kan sare miti. Dubartoonni tokko sirriitti jechuun xinnoo ishii bakka jireenyuma ishee xinnoo fuuldura kanaaf jedhanii jireenya isa dheeraa bakka gaa'ela keessa jiraachuu jechuun amma lubbuun kee jirti dheeraadha bara. Hamma lafa kanarra jirtutti gaa'ela sana keessa jirtu tana dheeraa asiifas miti dhugaa gaafa dhiphatte immoo halkan tokko siin bareetu. Halkan tokkittiin siin bareetu gaafa dhiphattu. Kanaafuu nama lapheensaa si faana jiru jireenyi isaa si faana jiru namni kun dhugumattuu osoo ishee baay'ee jaallata ta'e. Jara lamaantu wal quunname miti dogoggoraan utuu isheen ulfataa ta'eyyuu rakkoon qabu bakka booda sati anaaf deehuus jirta booda si fuudhuufan jira jedhee mucattii kana kunuunsee mucaa isaanii deessee booda sargii godhatan waan barbaadan godhatan beeksifatanii humaa miti maaliif namni borii wal kaawwatu dhagaarratti illee namni boriif wal abdatu dhagaarratti waliin darbatu. Namni kun amma akkana ishee godhee ishee caccabsee sammuu ishee hamilee isheetti haasa'e ishee dadhabsiisee ulfa kana akkamumaan dabarsite laata. Inni caqacaqaa warris akkasii mana kiimii kana geessa as geessa altiraasaawundiin inni tokko qanii maalii hir'ate jedhu inni tokko qanii 10 garaagarummaa qabaate akkatti mucattiin kun teeshinaamii taa'a mucaa kana deessee amma mucaan haa marammaramuu jedhanii booda mucaan kun kan saati yeroo jedhaniini hammam gammaddee safaana jiraatti. Kanaaf shamarran keenya isinisuma ofii keessan jaallattan malee laphee namaa laaltan miti shamarran tokko isa ofii keessan filattan malee filatamuu keessan immoo laaltan ofii kee filachuu kee malee inni si filachuu hin laaltu namni tokko uffata seete uffata ofii kee filatta uffanni lubbuun ofii kee filattee ofii kee ashkara kan nama garuu ofii kee filattee hin danda'amu inni si filachuu qaba. Inni si filatee inni si dadhabuu qaba si jaallachuu qaba. Malee ati qofti namni kun bakka irraa daba'uu hin danda'u ka saala jiraachuu hin danda'u ka isa faana bakka mucaa godhadhee namni tokko immoo kanatti mucaa walitti waan nama hidhuufaa
jechuun ijoolleen gaa'ela keessatti ijoolleen baay'ee bareedaadha. Isaanii yoo jarri lama walii galuu ta'e wal jaallatu yoo ta'e ijoolleen gidduu isaaniitti na dabalamtu immoo moor baay'ee jaalalli isaanii jireenyi isaanii hin gabbataa ta'a. Garuu jireenya jaruu waliin hin galle inni ishee hin amane inni ishee ofitti hin fudhanne ijoolleen irratti dabalamtee moo rakkoodha. እና tiyaaduu qabdu jedheen viidiyoo kana isinii hojjedhe you know